Kolleejjiin New Vision kaampaasiin furii barattoota leenjii teeknikaa fi ogummaa adda addaatiin barsiisaa ture eebbisiisee jira. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Kolleejjiin New Vision kaampaasiin furii barattoota barnoota leenjii teeknikaa ogummaa fi tiiveetiin gosoota ogummaa garaagaraatiin sagantaa idilee fi al-idileetiin leenjisaa ture 121 gulantaa tokko hanga furiitiin yeroo jalqabaatiif eebbisiisee jira. Abbaan qabeenyaa fi pirezidaantiin kolleejjii New Vision obbo Caalchisaa Daamtee kolleejjichi humna namaa dandeettii isaan ogummaawwan yeroon gaafatuun leenjisuun guddisuu fi ga'oomsuu akkasumas carraa hojii uumuu irratti xiyyeeffachuun hojjetaa akka jiru himaniiru. Kolleejjiin keenya Riifoormii sirna barnoota haaraan ulaagaa sirni sagantaa barnoota olaanoo biyyattii barbaaddu hunda guutee heeyyama baruuf barsiisuu akka biyyoolessaatti sagantaa barnoota yookaan muummee maastersii 3 akkasumas digirii 2 fudhachuu danda'eera. Kolleejjiin New Vision barattoota TVT digirii kan barsiisaa jiru yoo ta'u barnoota isaanii cinaatti dandeettii jaarraa 21ffaa kan isaanii gabbisuu danda'u humna nama dandeettii isaan gabbisuuf guddisuu akkasumas carraa hojii uumuu irratti kan xiyyeeffate leenjii gulantaa garagaraan muummeewwan adda addaatiin leenjisaa kan ture leenjisaa kan jiru. Kolleejjiin keenya sadarkaa Oromiyaatti waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa irraa muummeewwan barnootaa 5 heeyyama bara 2015 heeyyama fudhachuun leenjifamtoota yookiin barattoota leenjisuu danda'eera. Eebbifamtoota guyyaa irraa keessaas barattoonni harka qalleeyyii kaffalanii barachuun dandeenya 17 ta'an bilisaan baratanii eebbaaf kan ga'an akka ta'anis himaniiru. Yeroo ammaas kolleejjichi barattoota 509 barsiisaa akka jiru obbo Caalchisaan himaniiru. Bakka bu'aan bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi Daayiriktarri carraa hojii uumuu obbo Mulaatu Lammaa kolleejjiin New Vision leenjii ogummaa yeroon gaafatu bu'uura godhachuudhaan leenjii kennuun sochii hojii dhabdummaa xiqqeessuuf taasifamaa jiru keessatti ga'eessaa baachaa jiraachuu eeranii barattoonnis hojii barbaaddota osoo hin taane hojii hoomtota ta'uun ofii fi maatii isaanii darbees biyya isaanii gargaaruu akka qaban hubachiisaniiru. Seektarri barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa ogeessa jalqabaa fi giddu galeessa fedhii qabaa hojii barbaadu baay'inaa fi qulqullinaan oomishuu hunda hojiitti galchuudhaan misooma industirii gaggeeffamaa jiru bu'uura akka ta'anii gochuudhaaf sirna barnoota leenjii fi teeknikaa fi ogummaan qurfiidha jechuudha. Waan kana ta'eef kolleejjiin New Vision guyyaa irraa ogeeyyota ogummaa garaagaraatiin namoota 129 leenjisee leenjii xumursiisee eebbaaf qopheessee agarsiistuu kanaati. Isinillee qaama kanaa ta'uu keessaniif baga gammaddan jechuun barbaada. Egaa leenjifamtoonni guyyaa irraa eebbaaf geessan ogummaa gonfattanii dhuunfanis ta'ee gurmiidhaan hojii uummachuudhaan barmaatilee dhuunfaa keessaa bahuudhaan dandeettiiwwan jaarraa 21ffaa qabaachuu qabdu jechuudha. Barattoonni eebbifamanis ogummaa horataniin ofii fi biyya isaanii gargaaruuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Kolleejjiin keenya haaraa waan ta'eef sirnaan bakka kana caalaa sirriitti cimnee akka qabxii olaanaa finnutti sirnaan barsiisanii hawaasaa kiyya sirnaan tajaajiluun barbaada. Fuulduraafis kun yaa sadarkaa tokkoffaa kiyya jechuudha. Kana caalaa immoo digiriittis cimee hojjedhee booddees uummata kiyyas tajaajiluuf qophiidha jechuudha. Kara fuulduraatti kana caalaa hojjedhee maatii kiyyas gargaaree uummata kiyyas gargaaruun barbaada.